السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورموا عبد الحمد لله يعني نجهوت نجين كي خنجر الله هم كبجارا باقي جرتن مرة سنجو دعوتهم كي فيديو أراك نكيسات سيتينجي حتى تما سيتينجي رهدون كيسن بيان سيتينجي جوالا كيسن سنجلا غوتو تريوكين جوالا كيسن أكا سنجلا غوتو كوتشا جرون سنبرسيس egaa daawwattoota kiyyaa siitingiin kun jechuudha waan isin googil irratti sarchi gootan hundumaa of biratti seefii godhee jawwaala keessan canaannaqee jawwaala keessan isin jalaa akka guutu godhu ture yookiin jawwaala keessan isin jalaa guutu ture jechuudha isin galee akkasuma jawwaalli keessan illee isiniif hin qophatu jechuudha maaliif waan siitingii sun canaannaqee qabee jiruuf jechuudha isin galee kanaafuu siitingiin amma isinitti agarsiisu kana jechuudha yeroo yeroodhaan irra galtanii yeroo hunda qulqulleessuu qabdan jechuudha haalaan amma isinitti agarsiisuni amma gamanumaan gama siitingichaa isin keessaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jira. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingiin kun jawwaala keessan akka malee isin jalaa canaannaqaa jira jechuudha. Jawwaalli keessan illee isiniif hin qophatu jechuudha yeroo itti fayyadamtan jechuudha. Kanaafuu siitingii kana hundi keessanuu amma jechuudha bilbila keessan irra galtanii haalaan nama isinitti agarsiisu kanaan ofirraa qulqulleessuu qabdan jechuudha isin galee akkasuma bakka guddaa jawwaala keessan irratti isin jalaa qabatee taa'u ture jechuudha. Jawwaala keessan akka malee isin jalaa guutaa jira jechuudha miimoorii isaadhaa yookiin istooreejii isaadhaa jechuudha isin galee. Kanaafuu siitingii kana jechuudha har'a qofaa osoo hin taane yeroo yerootti jechuudha ji'a tokkoon booda yookiin ammoo ji'a lamaan booda yookiin bulii 15tti irra galtanii jechuudha. Qulqulleessuu qabdan jechuudha itti fayyadama jawwaala keessaniitiif hedduu isin gargaara jechuudha akkasuma istooreejii keessaniif illee akka jawwaalli keessan isin jalaa yeroo hunda guutee isin hin eeshine jechuudha baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha siitiin kanarra galuudhaaf yookiin siitiin kana seentanii qulqulleessuudhaaf kiroomii keessan irra galtan jechuudha siitingii kiroomii keessan irra galtanii kiroomii irratti kilik gootanii yeroo haala kanaan kiroomii keessan irra galtan jechuudha asolitti jechuudha tuqaa asitanii kilikni gootanii achi booda siiting iska jedhu kan kilikni gootanii achi booda asirra gadi buutanii asirra gadi buutaniiti asirratti set siiting iska jedhu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda asirra gadi buutu asirratti kunoo data storage ka jedhu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan kunoo haala kanaan isiniif fida jechuudha isiniif baay'isee fiduu mala jechuudha ani yeroo yeroodhaan waan qulqulleessuuf baay'isee naaf fida jechuudha garuu akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha bakka inni qabate hunda laalaa jechuudha asirratti amma kuni 4.9 meegaabaaytii qabate jechuudha hundinuu kunoo asirratti hangaman qabate kunoo ilaaluu dandeessin jechuudha jawwaala keessan akka malee isin jalaa guutaa jira akkasuma jawwaala keessan illee yeroo fayyadamtan akka malee isin jalaa canaannaqaa jira jechuudha. Kanaafuu kana yeroo hunda seentanii qulqulleessuu qabdan jechuudha. Haalli itti qulqulleessanii jechuudha as jala irratti clear all data ka jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda clear ka jettu kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif qulqulleessa jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin hin beektan malee siitingiin kuni akkaan jawwaala keessan isin jalaa canaannaqaa jira akkasuma jawwaala keessan illee akkuma silatti amma argaa jirtan san isin jalaa guutaa jira kanaafuu yeroo yeroodhaan kiroomii keessan irra galuudhaan jechuudha ji'a tokkoon boodas yookiin ji'a lamaan boodas bulii 15tti siitingii bilbila keessanii isin irra galuudhaan jechuudha siitingii kiroomii haala nama isinitti agarsiisu kanaan bilbila keessan osoo yeroo yeroodhaan qulqulleessitaniif hedduu bilbila keessaniif gaariidha jechuudha akkasuma isiniif illee gaariidha jechuudha jawwaalli keessan isin jalaa guutee hin canaannaqtan yookiin jawwaalli keessan isin hin aarsu jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasuma viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha barumsa birootti naga olti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.